Toreto toba auso nasiro dole faka hawasilalenji sodika arkalachu dinan harmamuran harka kanu dinan harka muran sanyi balle suda isagara bintu dana damsan gochi afanama hindubanes edukan Maani Faayisaa Iliyaasim jalqabarratti qondaalonni adda bilisummaa Oromoo jaha lagannaa nyaataa guyyaa 10 booda miidhama hamaaf saaxilamanii guyyaa kaleessaa gurraandhala 11 bara 2022 hospitaala seensifamuu isaanii maatiin OMN itti himan. Qondaalonni adda bilisummaa Oromoo kunneen kanaan dura kaampii waraanaa Galaan Dirree Sololiyaa Jaamuu keessa kan turan yoo ta'u gaafa gurraandhala 9 lagannaadhaan waan miidhamaniif ambulaansiidhaan baafamuun mana yaalaa bira dabarfamanii gara mana hidhaa Burraayyuu aanaa sadaffaatti geeffamuu isaanii odeeffannee turre babal'inni oduu tanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Qondaalotni adda bilisummaa Oromoo baay'inaan jaataan kanneen kanaan dura manni murtii bilisa isaan baasus humnoota poolisiitiin okkaanfamanii bakka maatii fi abukaatota isaaniitiin wal qunnamuu hin dandeenyetti ji'oota 4 oliif tursiifamuu isaaniitti mufachuun diddaa lagannaa nyaataa guyyaa 10 dura akka eegalan miseensi maatii OMN dubbisee inni himam. Ji'oota 4 oliif isaan waliin namni wal qunnamee beeku hin jiru kan jiru miseensi maatii hidhamtoota siyaasaa kanneen bakki isaan tursiifaman mana hidhaa yookaan waajjira poolisaa waan hin taaneef namni kamuu isaan gaafachuu hin danda'u ture jechuun ji'oota 4 fi 7 qondaalota kanneen waliin wal qunnamtiin akka hin turre himam. Haala isaan keessa turan homaa akka quba hin qabne himuun diddaa isaanii nyaata lagachuun ibsachuu akka eegalaniiru dhaga'uun maatii reefuu guyyaa 4 akka ta'e hime. Gaafa gurraandhala 10 bara 2022 sababa hidhamtoonni kunneen miidhamaniif erga maatiin yaamamaniin booda lagannaa nyaataa eegaluun isaanii guyyaa 10 akka ta'e adda baafannee jaane. Har'a guyyaa 10 ta'a kaleessannaa kennee ilaallu guyyaa 9 ture. Har'a guyyaa 10 lagannaan kun kan irra turani. Hubaatiin inni dhumaa kan akkanatti isaan jijjiire kun lagannaadhuma fakkaata. Iddoo duraan jiranitti namatu hin argine malee. Qondaalonni kunneen duraanis qabeensa gaarii waan hin godhamneefiif miidhama keessa turan kan jiru miseensi maatii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbise. Erga nyaata lagatanii asammoo hedduu miidhamanii sadarkaa yaaddeessaa irra jiru jira. Qondaalonni adda bilisummaa Oromoo kunneen kanaan dura kaampii waraanaa Galaan Dirree Sololiyaa Jaamtu keessa kan turan yoo ta'u gaafa gurraandhala 9 2022 lagannaadhaan waan miidhamaniif ambulaansiidhaan baafamuun mana yaalaa bira dabarfamanii gara mana hidhaa Burraayyuu aanaa sadaffaatti geeffamuu isaanii odeeffannee turre. Guyyaa dheengaddaa jechuunis gurraandhala 10 2022 jaarsoleen biyyaa dhimmicha jidduu galuudhaan waajjira pirezidaantii fi qaamolee dhimmi ilaallatu waliin haasa'anii maatii fi qondaalonni kunneen akka wal argan taasifamu maddii OMN ni ibsa. Jaaroliin kadhataniitu dhiisaa jedhanii dhiisuudhaaf eeyyamamoo taanaan kan hospitaala dhaqanii jalqabuudhaaf daayirekti nyaachuu hin danda'ani yaala argatanii sana booda akka danda'ani gorsa geeyyitiin gargaaramaniiti kan jalqabuun irra jiru. Kanaaf amma kan gara hospitaalaa deddeebi'aa jiran. Maatiin jaarsolee biyyaa waliin ta'uun hidhamtoota siyaasaa kanneen yeroo arganitti hedduu akka rifatan miseensa maatii qondaalotaa keessaa tokko OMN itti hime hundi isaanii hedduu miidhamuu fi haasa'uufillee humna akka dhaban himuun kadhaa jaarsoliitiin booda lagannaa kana akka adda kutanii fi waldhaansa mana yaalaarraa akka eegalan taasifamuu himam. Qondaalota kanneen jidduudha obbo Kennasaa Ayyaanaa fi Mikaa'el Booran dhibee sukkaaraa waan dhukkubsataniif akka malee miidhamuu fi sadarkaa nama yaaddeessuu irra jiraachuus namni kun itti dabaluun ibsee jira. Bu'uura jaarsummaa taa'ameetiin hidhamtoonni siyaasaa kunneen nyaata lagachuu adda kutanis warri miidhaman mana yaalaa akka geeffaman warri bayyanachuu danda'anis gorsa ogeessa fayyaatiin booda nyaata fudhachuu akka eegalanii fi halkan edaa hospitaala poolisii kan Finfinnee naannoo Lidataa jirutti geeffamanii jiru. Guyyaa har'aas qondaalonni kunneen yaala fayyaa argachuu akka eegalanii fi tajaajilli wal'aansaa hir'achuu isaatiin bu'aan qorannoo namoota miidhamanii ammallee akka hin baramin jiru namni kun OMN'tti ni himam. Huqqachuu qaamaa of wallaaluu fi dubbachuu dadhabuun hunda isaanii irratti mul'ataa ture kan jaane gurmuun jaarsolee keessaa namni biroo OMN dubbise ammoo obbo Mikaa'el Booranaa fi Kennasaa Ayyaanaa wal'aansa gahaa ta'etu isaan barbaachisaa jiru.
Oduu teenyatti aanuun labsiin shororkeessummaa waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa uummata Tigraay irra kaa'ame haqamuu qabaa jedhame. Yaaliin araaraa akka milkaa'uuf labsiin shororkeessummaa waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa uummata Tigraay irratti labsame ni kaafama. Abdiin jiru akka qaban gamtaa Awurooppaatti bakka buutuun gamtaa Afrikaa dubbatu isaanii Afrikaa News gabaasee jira. Gaanfa Afrikaatti bakka buutuun gamtaa Awurooppaa rakkoo siyaasaa Itoophiyaa keessa irratti Abiy Ahmed dabalate qondaalota sirnichaa wajjin dubbachuu kan gabaase Afrikaa News labsii yeroo muddamaa labsamee tures guutummaatti kaasuudhaan nagaa buusuuf haalli mijataa abdii jiru akka qaban barreessee jira. Labsii shororkeessummaa mootummaa bilxiginnaatiin waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa uummata Tigraay irra kaa'amee ture. Kaa'amuunis biyyattii keessatti carraaqqii nageenya buusuutiif taasifamuuf faayidaa guddaa waan qabaatuuf qaamoleen hundinuu milkaa'ina isaatiif tumsuu akka qaban dhaamanii gamtaa Awurooppaatti bakka buutuun dhimmoota gamtaa Afrikaa. Oromiyaa lixaa aanaa leeqaa dullachaa ganda baandiraa jaamutti waraanni mootummaa Abiy abbaa ijoollee 8 nama Dassaaleny Kamisoo Cawwaaqaa jaaman mana isaatti qabuun ajjeesani. Ajjechaan nama kana irratti raawwatameef mucaan kee Daggafaa Dassaaleny bosonaa nullolaa sababni jiru dhiyaachuu maatiin ibsanii jiru. Oduma wal qabateen waraanni bilxiginnaa fi finxaaleeyyii Amaaraa Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa fi Sireetti dargaggoota lama ajjeesanii jiraachuun himamee jira. Muhammad Fantaalee waan qindeeffate qaba. Godina Wallagga Bahaa aanaa leeqaa dullachaa ganda baandiraa jedhamtutti waraanni mootummaa abbaa ijoollee 8 nama Dassaaleny Kamisoo Cawwaaqaa jedhaman mana isaaniitii qabuun ajjeesuu isaanii maatiin himan. Ganama kaleessaa humna addaa poolisii Oromiyaatiin mana isaaniitii kan fudhataman obbo Dassaaleny Kamisoo halkanidaa magaalaa baandiraa dudduubatti geeffamuun bakka lagaa Moonyee jedhamutti ajjeefamuu isaanii miseensi maatii Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Ajjechaa nama kana irratti raawwatameef mucaan kee Daggafaa Dassaaleny bosonaan lolaa sababni jedhu dhihaachuu ibsan maatiin. Obbo Dassaaleny Kamisoo nama hojii daldala loonitiin maatii ofii bulfatan waytataan yeroo garaagaraatti mucaa kee dhiheessii mallaqa fidi jechuun waraana mootummaatiin dhiibban jabaan irra gahaa turuu ibsanii jiru maatiin. Obbo Dassaaleny qarshii inni ittiin daldalu 354tti tilmaamamu dirqiin erga fudhatanii boodam akka ajjeesanis maatiin odeessa kana Oromiyaa miidiyaa neetworkiif laatan himanii jiru. Qaamonni ajjechaa kana raawwatan mallaqa obbo Dassaaleny harkaa fudhatan kana hirachuu irratti illee walitti bonii jiraachuu OMN odeeffatee jira. Namoonni obbo Dassaaleny hordofuun dabarsanii diinaaf kennan namoota jaakkatanis namoonni ajjechaa kanatti dhiheenyaan qorachaa turan eeranii jiru. Namoota hordoffii kana taasisuun ajjeesan jahan ammaaf maqaan isaanii hin dhaqqabne. Oduma wal qabateen waraanni bilxiginnaa fi finxaaleeyyiin Amaaraa Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa fi Sireetti dargaggoota lama ajjeesuu jiraattonni himan. Yeroo dheeraaf mana hidhaa Giddaa Ayyaanaa keessatti hidhamee dararamaa kan ture dargaggoo Dhaabaa Dheeressaa obboleessa keetuun waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun mana hidhaa Giddaa Ayyaanaa keessa baasanii ajjeesuun reeffa isaa gatan. Dhaaban eessatti akka ajjeefameef reeffi isaa eessatti akka gatamellee hin beekamne kan jedhan maatiin isaa dubbisuudhaaf gaafa mana hidhaa deemnu ajjeefamuu isaa qofa nutti himuun doorsisanii achiin ari'an jedhu. Dhaaban nama waa'ee siyaasa illee hin beekne fi hawaasa keessatti jaallatamummaa guddaa qabudha jedhu. Namoonni isa beekan dhaaban dhalootan Wallagga Bahaa aanaa Limmoo akka ta'es miseensi maatii OMN'if odeessa kana qoodee ibseera. Oduma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree magaalaa Sireettis finxaaleeyyiin Amaaraa dargaggoo Biqilaa Ejjataa Ketelaa jedhamu rasaasan ajjeesuu maddeen himan. Biqilaan yakka dalagee osoo hin taane Oromummaa isaatiif qofa akka ajjeefame maddeen ibsanii jiru. Ajjechaa hidhaa fi dararaan aanaalee Wallagga Bahaatti waraana mootummaa bilxiginnaatiin raawwatamu keessumaa yeroo dhihoodhaa as hammaatee itti fufuus odeeffannoon qabnu ni mul'isa. Kaaboroyaa Walloo aanaa Harxummaa Fursee ganda walda hojaamuun beekamu keessatti waraanni bilxiginnaa namoota nagaa irratti dhukaasuun ajjechaa raawwate. Namoonni dhukaasa banameen ajjeefaman lakkoofsaan 3 yoo ta'an maqaan isaanii Affaaris Muummee, Hussein Qaadii fi Ibrahim Muhammad kanneen jaamanidha. Manneen namoota ajjeefamanis ibidda waraanni bilxiginnaa qabsiisaniin akka gubate maddeen gabaasane. Kana malees dargaggoota hedduu walitti qabuun gara mana hidhaatti akka geessan odeeffanne. Namoota kanaan dura mana hidhaa Shawaa Roobiit keessa tursiifaman kanneen baay'inni isaanii 500 ol ta'an ammoo dhabamsiifamanii jaame. Maqaa isin deeggartoota shaneeti joon Walloo keessatti namoota nagaa adamsuu fi ajjeesuun cimee itti fufe sababii ta'eef bobbaanee galuu hanqannee jiru jiraattonni. Oduu teenya gama birootiin bulchiinsi magaalaa Finfinnee garee xiqqoo dantaa murna tokkoo tarkaanfachiisuun guutamuun gaafii kaase. Gaafileen kunneenis ifatti gaafatamuu fi kantiibaa magaalaa Finfinnee kan ta'an Aadde Adaanech Abeebee garuu dhimmicha gara dabarsuuf yaaloo isaanii miseensonni mana marichaa ifatti kaasaati jiru. Muhammad Fantaalee gabaasa qindaa'e akka ta'an isiniif dhiyeessa.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee garee xiqqoo dantaa murna tokkoo tarkaanfachiisuun guutamuun gaaffii kaaseem. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee murna xiqqoo dantaa dhuunfaa tarkaanfachiisuun butamuunsaa mana marii magaalichaa keessatti gaaffii kaasuun dhagameem. Haalli magaalattii keessatti deemaa jiruun faallaa hojimaata fi seeran alaatiim. Murni xiqqoon aangoo mootummaa fayyadamuun saamicha lafaa fi qabeenya biroo adeemsisaa jiram. Maqaa qotee bultoota Finfinnee irraa buqqaniitiin mallaqni guddaan baasii taasifameem. Bakki seeneen beekamuun gaaffileen jedhaman miseensota mana marichaa irraa ka'anii jiruum. Kana malees haaromsii gamoo bulchiinsa magaalattii irratti qarshiin biiliyoona 2.2 baasii ta'e jedhamuun hojii hojjetameen kan wal madaalu miti. Hojiin haaromsaa kunis calbaasii malee karaa iftoomina hin qabneen dabarfame waan ta'eef koreen dhimmicha qoratu miseensota mana marichaa keessaa ijaaramee gabaasni dhiyaatuu qaba gaaffiiwwan jedhan ka'uu maddeen bulchiinsa magaalichaa irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Gaaffileen kunis ifatti gaafatamuu fi kantiibaa magaalaa Finfinnee kan taate Aadde Adaanech Abeebee garuu dhimmicha gara dabarsuuf yaaluu isaanii miseensonni mana marichaa ifatti kaasaa jiru. Miseensota mana marichaa keessaa tokko kan ta'an Aadde Fatiyaa Muhammad dhimmicha irratti dhaamsa fuula feesbuukii isaan irratti barreessaniin juntaan kaabaa buqqa'us magaalaa Finfinnee keessatti garuu juntaa biraatu ijaaramaa jira jechuun rakkoon bulchiinsa Adaanech Abeebee gadi fagoo ta'uu saaxilanii jiru. Rakkoon bulchiinsa magaalichaa yeroodhaa gara yerootti hammaachaa dhufuu kan tuqan Aadde Fatiyaa Muhammad mana marii magaalaa Finfinnee keessatti akka bakka bu'aa uummataa tokkotti rakkoo furuu miti yaada isaanii kennachuuf illee carraa dhoorkamuu isaanii ibsanii jiru. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti dameewwan mootummaa fi dhuunfaa yeroo dhiyoo asitti fiinxaaleeyyii Amaaraa fi miseensota paartii Ezeemaatiin dhuunfatamuun gaaffii kaasaa dhufuun gabaafamaa tureera. Lammiilee Itoophiyaa baay'inaan dhaloota Oromootaan mana hidhaa Saawud Arabiyaa jiranii irratti raawwatamu cimee itti fufuun guyyaa irraa guyyaatti lubbuun namoota dabraa jira. Sababa bilbila of harkaa dhabuutiin rakkoon isaanii mul'achaa kan hin jirre hidhamtoonni mana hidhaa Jiizaan haalli qabiinsa mana hidhaa akkaan fokkisaa ta'uu irra dabre dhibeelee garagaraatiif saaxilamanii sababa kanaan lubbuun dhalattoota Oromoo lama dabruun himamee jira. Neemaa Umaru. Dararaan lammiilee Itoophiyaa baay'inaan dhalattoota Oromoo ta'an mana hidhaa Saawud Arabiyaa jiran irratti raawwatamu cimee itti fufuun guyyaa guyyaan lubbuun dabraa jira. Mana hidhaa Jiizaan keessatti kan argaman lammiileen kun guyyaa kaleessaa dhalattoonni Oromoo lama isaan keessaa lubbuun dabruu himani. Sababa bilbila of harkaa dhabuutiin rakkoon isaanii mul'achaa kan hin jirre hidhamtoonni mana hidhaa Jiizaan haalli qabiinsi mana hidhaa akkaan fokkisaa ta'uurraa dhibee garagaraatiif saaxilamanii jiraachuu himanii sababa kanaan lubbuun dhalattoota Oromoo lama kanneen dhalootaan baha Oromiyaa magaalaa Awwadaay ta'anii dabruu dubbatu. Nagaa maaliitu jira nuti rakkoo hamaa keessa jirra ammuma battana irratti namni lama nu jalaa du'e ka'e sagalee nu iyyaa uummanni akka nu iyyoo akka uummanni nu birmatu nu godhaa akkasiin jedha sagalee kana guruppii adda addaa irratti OMN irratti illee sheer godhiitii akka jarri dhaggeeffatanii sagalee nuu taanu jara malee namni sagalee nuu ta'u hin jiru amaanaa rabbii siin jenna. Manni dhaanu keessatti argamnu manni dhaa Jiizaanii dhalaa 13 dhiiraa 120 akkasii kana akka kanatti rakkoo hamaa keessa jirra ijoolleen du'an immoo tokko Xaamaa jedhama tokko Maama Siraa jedhama akkasii siin jedha gaa silaas maaliif duuti buleeti guyyaarraa namni otuma duuti malee waan guyyaa tokko tun hin oolu akkasii dhumaa jirra silasi. Gama biraatiin dubartoonni abbaan manaa isaanii iddoo adda addaatti kanaan dura irraa hidhaman yeroo ammaa mana hidhaa Shagaraa Jaamu kan magaalaa Riyaad irraa kiiloomeetira 100 fagaatee argamu keessatti hidhamanii reebichaa fi dhibee garagaraatiin gidirfamaa jiraachuu jiraattonni magaalaa Riyaad jiran irraa odeeffannee jirra. Erga duulli qabaa lammiilee Itoophiyaa irratti gaggeeffamuu eegalees dubartoonni hedduun daa'imman wajjiin manneen hidhaa magaalota garagaraa keessatti kan hidhaman yoo ta'u muraasni isaanii carraa gara biyyaa galuu argatanii galanillee kanneen hanga ammaa manneen hidhaatti dararamaa jiran ni jiru. Mana hidhaa Xariiqal Karjii dabalatee kanneen biroo hedduu keessatti dhalattoonni Oromoo fi lammiileen biroo hedduun dhukkubsatanii yaala dhabuun jireenya du'aa fi jiruu jidduu jiru. Kanneen lubbuun dabarte ammoo awwaalcha dhabanii reeffi isaanii gatamaa akka jiru himamaa jira. Mana hidhaa keessatti namoonni rakkoo isaan irra gahaa jirtu viidiyoo waraabanii addunyaatti mul'isan eegdota mana hidhaatiin addatti reebichi hamaan irratti raawwatamaa jiraachuu fi kaawwaniin addatti baafamanii dhabamsiifamaa jiraachuu hidhamtoonni himataa jiru. Rakkoon lammiilee kanneenii yeroo garagaraatti qaamota garagaraatiin lallabamaa turus hamma ammaatti daran hammaachuu malee fala homaatu hin arganne.
Oduma walqabateen addi bilisummaa Oromoo dhimma hidhamtoota mana hidhaa Saawud Arabiyaa jiran irratti ibsa baase. ABO'n ibsa baase kanaan haalli qabiinsa hamaa mootummaa Saawud Arabiyaa godaantota Oromoo fi lammiilee Itoophiyaa biroo irratti itti fufiinsaan geessisaa jiru baay'ee nu gaddisiisee jira jedhee jira. Imbaasiin Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaatti argamu miidhaawwan godaantota Oromoo irra gahaa jiranii fi lubbulee sababaa kanaan dabraniif gaafatamummaa akka fudhatus akeekee jira. Leemaa Morammas waan qindeeffatte qabdi. Oduma walqabateen addi bilisummaa Oromoo dhimma hidhamtoota mana hidhaa Saawud Arabiyaa jiranii irratti ibsa baase. ABO'n ibsa baase kanaan haalli qabiinsa hamaa mootummaa Saawud Arabiyaa godaantota Oromoo fi lammiilee Itoophiyaa biroo irratti itti fufiinsaan gaggeessaa jiru baay'ee nu gaddisiisee jira jedhee jira. Qabiinsa balaafamaa mootummaa Saawud Arabiyaa giddugalaawwan uggura yookaan tursiisaa keessatti godaantota irratti raawwachaa jiru ilaalchisee waxabajjii 21 bara 2021 ibsa baasee turuu kan yaadachiise. ABO'n haalli kun akka fooyya'u abdannus qabiinsi godaantotaa yeroodhaa gara yerootti hammaachaa adeemuunsaa fi sadarkaa yaaddeessaa irra gahuun isaa hedduu nutti dhagahamee jira jedhe. Bu'uura odeeffannoo qabatamaa giddugalaawwan tursiisaa Saawud Arabiyaa keessaa bahaa jiranii yeroo ammaa kana godaantonni Oromoo lakkoofsaan hedduu kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti adda durummaan Riyaadii fi Jiddaa keessatti ugguramanii argamu. Godaantonni kun haala qabiinsaa iddoo tursiisaa yookaan hidhaa gadi aanaa ta'een dararamaa jiru. Godaantota Itoophiyaa ugguraman gidduudhaa dhibbeentaan 95 kanneen ta'an Oromoota ta'anii kunneenis daa'imman, dubartoota ulfaa, manguddoo fi namoota miidhaa qaban adda addaa qaban kanneen sababa namootni hedduun bakka tokkotti hidhamuun hanqina qulqullinaan akkasumas faalama qilleensaa iddoo tokkotti ukkaanfamuun uumamuun kanneen dhibeewwan infekshinii yookaan kulkula madaa garagaraatiif saaxilaman ta'uu odeeffannoon qabatamaan nu dhaqqabee jira. Godaantonni ugguraman kunneen wantoota lubbuun turuun isaan barbaachisan kanneen akka nyaataa, bishaan, uffata, qulqullinaa fi qoricha argachaa hin jirani. Dhibeewwan daddarboo adda addaa kanneen akka COVID-19 fi TB'tiif saaxilamaa waan jiraniifis yeroo ammaa guddoo yaaddofnee jirra. Daa'imman, dubartootaa fi manguddoonni du'aa akka jiranis gabaasaaleen himaa jiru. Gocha rifaasisaa mootummaan Saawud Arabiyaa godaantota Oromoo irratti raawwateef ABO'n gadda itti dhagahame ni ibsa. Gochaan kunis faallaa waadaa fi seerota UNHCR mirga namoomaa idil addunyaa fi seerota godaantota naannichaa akka ta'e ni amanna. Mootummaan Saawud Arabiyaa qabiinsa faallaa namoomaa fi gadi xiqqeessi godaantota Oromoo irratti raawwatamaa jiru kana akka furuu fi akkaataa dirqamoota qabiinsa godaantota siyaasaa biyyoolessaa fi idil addunyaatiin gocha isaa irra deebi'ee of ilaalee akka fooyyessu ni gaafanna. Godaantonni Oromoo kunneen godaantota siyaasaa Itoophiyaa keessatti ajjeechaa akkasumas hacuuccaa siyaasaa fi diinagdee jiru dabalatee sarbamiinsa mirga namoomaa fi siyaasaa miliqanii kanneen godaananidha. Irra hedduun godaantota Oromoo mormitoota mootummaa isaanii waan ta'eef imbaasiin Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti argamu beekaa waan callisee fakkaataan kan jiru. ABO'n ibsa isaa kanaan imbaasiin Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaatti argamu miidhaawwan godaantota Oromoo irra gahanii fi lubbuulee sababa kanaan badaniif itti gaafatamummaa akka fudhatus akeekee jira. Godaantonni lammiilee Itoophiyaa fi kanneen biroo biyya keessaa fi alaa mootummaa itti gaafatamummaa itti dhaga'uu fi eegumsa taasisuuf akka hin qabne lammiilee Oromiyaa akkasumas sabaa fi sablammoota Itoophiyaatiif beeksisaa gargaarsa hawaasaa idil addunyaa gaafachaa jirra. Kanaafuu jaarmiyaalee idil addunyaa keessumaa kanneen mirga godaantotaa ijoollee fi daa'immanii irratti hojjetan CRS, jaarmiyaa fayyaa idil addunyaa fi qaamolee mootummoota gamtoomanii rogummaa qaban Saawud Arabiyaan godaantota kanneen bu'uura dambiiwwanii fi qajeelfamoota mirga namoomaa godaantotaan akka keessummeessu dhiibbaa barbaachisaa akka taasisan ni gaafanna. Addatti ammoo UNHCR fi ICRC dhimma kana gidduu seenuun godaantota haala lubbuu isaaniitiif sodaachisu keessa jiran kanneen akka baraaran ni gaafanna. Akkasuma mootummaan Saawud Arabiyaa godaantota Oromoo kanneen qabiinsa gadi bu'aa fi faallaa namoomaa ta'e kana akka isaanirraa dhaabuu fi bu'uura seerotaa fi labsiiwwan godaantotaa fi namoomaa idil addunyaatiin akka qabu gadi jabeessinee ni gaafanna jechuun ibsa isaa xumuree jira. ABO'n Bilxiginnaan naannoo Amaaraa maallaqni paartichaa qondaalotaaf kennamuu amane.
iccitiin paartii bilxiginnaa Amaaraatti bakaraa miseensa koree giddu galeessa paartichaatiin ba'uu hordofe qondaalonni bilxiginnaa naannolee Amaaraa maallaqa paartichaa fudhachuun dhugaa akka ta'e paartichi ibsa baaseen beeksisee jira. Ta'us garuu qondaalonni paartii bilxiginnaa Amaaraa bifa liqiitiin maallaqa sana fudhatan malee akka jaamee addaan hin qooddanne jechuun haaluuf yaalee jira. Ibsi bal'aan bilxiginnaa naannoo Amaaraatiin beekune miseensa koree jiddu galeessaa bilxiginnaa fi yeroo ammaatti ammoo koomishinara koomishinii farra malaammaltummaa federaalaa hoogganaa kan jiran obbo Tsaggaa Andaargee humnoonni Tigraay yeroo lola jabeessanitti qondaalonni bilxiginnaa damee Amaaraa qarshii miliyoona 60 qooddatanii miliquuf turan jechuun tibba kana saaxilanii turan. Kunis dabballoota bilxiginnaa naannoo Amaaraa jidduutti waldiddaa dabalataa uumee akka jiruutu himamaa jira. Dhibdeen siyaasaa keessoo bilxiginnaa fooyya'uu caalaa hammaatee adeemuu kan saaxile qondaalli olaanaan bilxiginnaa Amaaraa kun sababa kanaanis aangoo gadi dhiisuuf xalayaa waajjira paartichaatti galfachuu isaanii gabaafamaa ture jira. Xalayaa isaanii aangoo gadi dhiisuu kana wajjinis barreeffama rakkoo keessoo bilxiginnaa ibsi kan galfatan ta'uu fi iftoominaa fi gaafatamummaan paartichaa keessatti dhabamuun paartichi rakkoo diigumsaaf saaxilamee qabeenya namni dhuunfaa akka barbaade itti ajaju ta'ee jira jechuun iyyatanii turan. Dhimmichi saaxilamuu hordofee paarticha keessatti rakkoon duraanuu deemaa ture hammaatuun dhimmicha irratti bilxiginnaan naannoo Amaaraa ibsa akka baasuu dirqamsiisee jira. Bilxiginnaan naannoo Amaaraa ibsa isaa kanaanis qaamolee paartichaa keessatti gaaffii kaasaa jiran gufuu haaromsaa fi deeggartoota wayyaanee fi abaa'oo shanii jechuun farrajuu yaalee jira. Bilxiginnaan naannoo Amaaraa ibsa baase kana haa ta'u malee maallaqa paartichaa maqaa liqii fudhanne jedhuun qoqqoodachuun qondaala naannichaa dubbii ijoo ta'ee jira. Bifuma wal fakkaatuun bilxiginnaan damee Oromiyaa saamicha lafaa fi qabeenya daldala kotorbaandii jimaa fi simintoo irratti wal dhabaa jiraachuun ni beekamu. Xumurarratti oduu gaddaati qabna. Miseensa gameessa adda bilisummaa Oromoo konyaa gadaa bilisummaa Oromoo kan ta'an adde Karimaa Sheekh Muhammad Aliyyii tasa dhukkubsachuun guyyaa kaleessa biyya Kanadaatti du'aan addunyaa tanarraa boqotanii lubbuun dabruu nama kanaatiin walqabatee adda bilisummaa Oromoo gurraandhala 10 bara 2022 ibsa baaseen adde Karimaan konyaa gadaa bilisummaa Oromoo utubuu irraa kaase hanga lubbuun isaanii dabartutti qooda olaanaa kennuun dirqama isaanii ga'umsa miseensa baataa turanidha jechuun gaddeetti dhagame ibsatee jira. Adde Karimaan waldaa hawaasa Oromoo birattis dadhabee osoo hin jenne bakka hundatti argamuun qooda isaanii baataa turan dhaloota kanaaf fakkeenya kan ta'anidha ittiin jee jira. Ibsi adda bilisummaa Oromoo baase kun oduun kun akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Adde Karimaa Sheekh Muhammad Aliyyii ona jaajaa aanaa malkaa bal'ootti abbaa isaanii Sheekh Muhammad Aliyyii fi haadha isaanii Maymunaa Sheekaa irraa bara 1957tti dhalatanii. Keessattuu caayaa dubartoota moggaasa gooticha Oromoo Elamoo Qilxuutiin moggaafame hundeessanii dubartoota Oromoo ijaaruun akka qabsoo bilisummaa Oromoo irraa qooda fudhatan taasisuu keessatti nama shoora olaanaa taphatan akka ta'an seenaa isaanirraa hubachuun danda'ameeti jira. Lubbuun dabruu nama kanaatiin wal qabate adda bilisummaa Oromoo ibsa gurraandhala 10/2022 baaseen adde Karimaan konya gadaa bilisummaa Oromoo utubuu irraa kaase hanga lubbuun isaanii dabartutti qooda olaanaa kennuudhaan dirqama isaanii ga'umsaan miseensa baataa turanidha jechuudhaan gaddeetti dhagame ibsatee jira. Adde Karimaan waldaa hawaasa Oromoo birattis dadhabee osoo hin jenne bakka hundatti argamuun qooda isaan baataa turan dhaloota kanaaf fakkeenya kan ta'anidha ibsi adda bilisummaa Oromoo baase. Adde Karimaan malkaa bal'oo bakka dhaloota isaaniitti maatii isaanii waliin jireenya idilee akka qarree Oromoo tokkotti hawaasa naannoo isaanii waliin dabarsan. Umriin isaanii gaafa heerumaaf ga'u Haji Muhammad Muusaa waliin Oromiyaa Bahaa godina Harargee lixaa magaalaa Baddeessaatti bultii ijaarrachuun ijoollee 8 kan qaban yoo ta'u dubara 6 fi dhiira 2 horatanii jiru. Bara 1980 jalqaba irraa kaasee qabsoo bilisummaa Oromoo Oromiyaa Bahaatti urjii bilisummaatiin qabsiifamee ture keessatti ijaaramuudhaan utubanii gahee sabboontota Oromoo irraa eegamuu baataa turu mararfattoota qabsoo Oromoo hawaasa Oromoo fi dhaaba isaanii adda bilisummaa Oromoo biratti akka seenatti yaadatama. Keessattuu bara 1991 chaartara duraa fi chaartara booda sochii qabsoo bilisummaa Oromoodhaan hoogganamu keessatti
adda Kariimaan abbaa warraa isaanii Haaji Muhammad Muusaa waliin ta'uun shoora olaanaa bahatanii jiru. Hawaasni Oromoo gumaacha qabsoo godhan irratti dabalataan sabboonummaa isaanii fi gargaarsa isaan hawaasa Oromootiif godhaa turan irraan kan ka'e moggaasa haadha Oromoo jedhu kennuudhaan hanga ga'utti jaalala qabsaa'ota horatanii jira. Ibsi adda bilisummaa Oromoo kuni. Kana malees duula hamaa miseensota adda bilisummaa Oromoo fi sabboontota Oromoo irratti bara 1999 banameen abbaan warraa isaanii Haaji Muhammad Muusaa mootummaa abbaa irree yeroo sanaatiin mana hidhaatti kan darbataman yoo ta'u, adda Kariimaan haala hamaa sana keessatti maatii isaanii qabachuun bakkaa bakkatti lubbuu ofii oolfatuuf tattaafachaa nama turanidha. Haa ta'u malee haalli yeroos ture daangaa itti dabarraan gara Keeniyaatti bara 1999 baqatanii. Baqattummaa Keeniyaa keessattis hawaasa Oromoo waliin ijaaramanii qooda irraa eegamu baataa carraa biyya sadaffaa argatuun bara 2000 akka lakkoofsa Awurooppaa biyya Kanaadaatti qubatanii. Bakka jiraatan magaalaa Torontoo irraa wareegamuu abbaa warraa isaanii bara 2007 kutaa biyya Albertaa magaalaa Edmonton qubatanii. Magaalaa Edmonton keessa yeroo sana hawaasa Oromoo xiqqaa jiru waliin ta'uun waldaa hawaasa Oromoo guddichaadhaa utubuu keessatti qooda olaanaa qabaachuu isaanii ABO'n ibsa baase kanaan addeessee jira. Harmee Oromootaa hunda irraa adda kan isaan godhu ibsi adda bilisummaa Oromoo kuni ilmaan qabsaa'ota Oromoo akka dhala isaaniitti gargaaranii namoota adda addaa biyya alaatti baasuun lubbuu baraaruun kan beekaman jaallatamtu haadha Oromoo hundaatii ittiin jee jira. Sirni awwaalcha isaanii bakka hawaasni Oromoo fi mararfattoonni qabsoo bilisummaa Oromoo jiran magaalaa Edmontonitti raawwatee jira. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo konyaa gadaa bilisummaa Oromoo fi dhaabni adda bilisummaa Oromoo gaddeetti dhagame ibsataa maatii isaanii fi firoottan akkasuma lubbuu isaaniitiif jannata hawwinaa jee jira.